kan seentan hunduu baga nagaan dhuftanii sagaleen koo amma hin dhagahama jedhee yaada. Anaatuun dubbatiin ture kanaaf hin dhagayamne. Hin dhagahama jedhee yaada. Baga nagaan dhuftanii akkam jirtu hundumtuu Oromoon martinuu afaanan dubbadhu kana kan dhageessan Oromoos kan hin tahini. Oromiyaa keessaa biyya ambaas kan jirtanii akkam jirtu. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti sirni koloneeffataa kuni jiruuf jireenya isinitti hadheessee akki barumsaa akki jiruuf jireenyaa isin harkaa dhabamtee haala garagaraa keessatti dantaa uummata kanaa eeguuf qabsootti kan jirtan haa xiqqatu haa guddatu hamma isiniif mul'ate karuma dandeessan wareegama kaffalaa kan jirtanii. Oromoon hunduu akkam jirtu hundumti Oromoo akkam jirtu naguma keessanii sagaleen koo amma dhagahama jedhee yaada. Egaa kana dura mata duree lama qabannee turre keessaa tokko xumurree dabarree yeroo jalqabaaf xumurree jechuu kooti irra isaa dubbannee xumurree dabarree waa'ee barbaachisummaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Inni lammaffaan mata dureen isa bira hafee Oromiyaa walaboomti qabaachummaaf barbaachisaa isa jedhudha. Isa nan kaa'adhee isiniifan dabarse dhiifama waliini. Maaliifi waan amma si'ana kana gabaarra deemaa jiru miidiyaarra waan deemu kuni wanti tokko wanti nuti akka salphaatti utuu ilaallu hubachuu bira dabarru garuu miidhaa fidu jedhe waan yaadu waan tokko akka hubannaa kootu waan xiinxalu waan tilmaame waan taajjabe waan jiruufi isa xiqqoo irraa dubbachuu barbaada waan tokko har'aa. So kanaaf waan dubbadhu kana waliif daddabarsaa namni hunduu dhaggeeffatu. Oromoon kamuu dhaggeeffatu. Oromoon sirna PP sirna nafxanyaa kanaaf hojjetaa jirus utuu beekus utuu hin beekin kan hojjechaa jiru bu'aa bira darbuu dadhabee bu'aadhumaaf jecha kan hojjetu seenee immoo akkisaa harkaa baddee karaa keessaa ba'uu dhabee kan rakkatu achuma keessa taa'ees immoo haga isaa danda'amee Oromoof waa dhimma baasuu kan dhamahu fuula qabatee immoo dantaa Oromootiif hanga qawwee kaasee loluuti kaasee hawaasa keessa riphee uummata kanaaf qabsoo uummata kanaaf kan ifaajju hundi kan immoo kana hundaa'uu keessaa hin qabne Oromoon infidel ta'e jireenya uummataa isaa jiraatu isaa dhaggeeffatu. Waanan har'a dubbachuudhaaf deemu irra keessa gaafa ilaaltan peen isinii kennuu danda'a. Irra keessa gaafa ilaaltan isin gammachiisu dhiisuu danda'a. Garuu yoo waanan dubbadhu kana irra isaa qophaa ilaaluu dhiistanii isanii baay'ee gallixuu dhiisee hirruma keessa haasa'us ilaaluu dhiiftanii yeroo fudhattanii waan haasa'u irra deddeebitanii yoo xiinxaltan waan kanaan dura Oromoon jiraachaa turee fi ammas jiraachaa jiru akkaataa jiruuf jireenya Oromoo qabsoo Oromoo qabsaa'ota Oromoo dhaaba siyaasaa Oromoo rogeeyyii Oromoo beektota Oromoo hawaasa Oromoo bal'aa waan nuti jiraanyu wajjin wal cina qabdan yoo ilaaltanii waa irraa barattu waan guddaa irraa barattanii anallee deebistanii waan hin barin na barsiistu waan dogoggore na barsiistu hiriyoota keessan walii wajjin jiraattanillee Oromollee barsiistu. Kanaafan dubbadha. Yeroo hundaayyuu yeroo dubbadhu yaadi koo anuma bakka bu'a. Yaada koon dubbadhaa jechuudha akka ofii hubadhutti dubbadha waan Oromoo malee namatu na ergatee yookaas dhaaba tokko inni ergatee haasa'atuun tashin waan itti amanu dhaabatti amanu bifa qabsootti amanuu qaba waan Oromoo waan Oromiyaa akkatti yaadu qaba. Dhibba keessaa dhibba utuu hin sodaatin konfidensiidha waan dubbadhu qulqulluudhuma see waan Oromiyaan biyya jedhuu fi Oromummaan eenyummaa Oromooti jedhuu fi Oromoon saba guddaadha biyyi kan saati Oromiyaani abbaa biyyaa tahuu waan isa dhuu hin danda'u ideoloojii jedhu oofaan ilaalchi koo
lafaan martoon qabu. Waan isin rakkisu waan isin sodaachisu qabu. Abbaan kanaan mormuu feetanii kallattiidhumaan ba'atti mormaa. Abbaan deeggartan moo isin deeggartan jechuudha. Ani waa ganama tokko haasee guyyaa tokko haasee utuun tashin muuxannoo mammaatti jiraadherraa amantiis waanuma tokkotti amana. Siyaasa Oromoos waan tokkotti amana. Impaayera Itoophiyaa nu koloneeffattee diigamuutu isheerra jira. Kana gochuuf immoo humni kana diiguu Oromoodha. Eessaa diigna Oromiyaa kee adiina. Maaliif Oromiyaatu biyya? Biyya eenyu biyya uummata Oromooti. Kanumatti amanaa jechuudha. Kana kompromaayiziin godhu. Waan amantii koo fi waan Oromummaaf Oromiyaa iddoon itti kompromaayiizii godhan hin jiru. Waan amantii koo seexanaatiin kompromaayiziin godhu waan Oromummaaf Oromiyaaf Oromoo sirna nafxanyaaf nafxanyaatiin kompromaayiziin godhu. Eenyuutiin kompromaayiziin godhu. Garuu diskees nan godha eenyu wajjin rakkoon hin jirtu. So akkasirra deemaa jechuudha. Pirinsipilii kanatti amanee haasa'a. Yeroon kana jedhu akka Oromoon gara kootti guddatu miti. Gara nam tokkeetti, gara ilaalcha namaatti, gara yaada namaatti akka Oromoon guddatu miti. Oromoon gara sirnaatti, gara pirinsipiliitti, gara akkaataa itti addunyaa kanarraa hawaasni tokko, sabi tokko biyya isaa ijaarrachuuf qabsaahetti uummanni Oromoo qabsaahee biyya isaa akka ijaarratu, abbaa biyya isaa akka ta'uuf gara sanatti dhiibuudha kaayyoon koo. Ilaalcha dhokataa ergaa dhokataan qabu jechuudha. Abbaan ergaa kana ajjuu walii galee waliin deemne aannantu bachootti dhangala'e. Abbaan kana ajjuu walii hin galle karaan duddan daaqqoo fiildii isaa ta'u, karaa isaa ta'u, dirree isaa ta'u barbaaddatee irra fandalaluu danda'a jechuudha. Gama koo rakkoon hin jiru. Qe'ee kootti gadi kanuma fudhatama. Egaa har'aa waan adeemsa kanaaf karaa kanaaf gufuu ta'an anatti mul'atan yeroo ilaallu gufuun fakkaatan garuu rakkoof keessaa qabu jedhee waanan xiinxalaa ture waanan tajjabaa turanii xiqqoorraa isinitti haasa'aa jechuudha. Isa duraa utuu haasaa kootti hin seeninii uummanni keenya Oromoo biyya Saawud Arabiyaatti dararamaa jiru sagalee keenyatu isaan barbaachisa. Namoota kana rakkina kana keessaa baasuu fi mootummaan abbaa hirree impaayera Itoophiyaa iddoo sana hin jiru. Sababi isaa akka isaan miidiyaa irratti himatanitti achitti dararamuu isaaniiyyuu kan gahee guddaa taphate mootummaa Itoophiyaati. Kanaafi karaa danda'ameen uummanni Oromoo biyya ambaa jirru dhaabbati Oromoo Civic Associations jennu hedduun 36 ol ta'u walitti ijaaramee jira. Dhaabbata hedduu jira maqaa Oromoon kan socho'u. Isaan kun walitti dhufne sagalee ta'uufidha karaa ikitaa ta'een. Qaama gurguddaa ta'an addunyaatti petishinii barreessuun bakka barbaachisutti akkasuma dantaa rakkina Oromoo biyya jiru walitti qabsiisne hiriira bahuun kampeenii garaagaraa geggeessuun sagalee haa taanuuf kun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni kun jiruuf jireenya mo'achuudhaaf biyya isaanii keessa jiraachuu dhabanii baqatanii biyya ambaatti darara ilma namaaf hin malle argaa jiru waan ta'eef sagalee isaanii fataan. Maarree gara dubbii keenyaatti deemna. Hundumtuu dhagna wayifateera amma. Waan raasofnu Oromooni impaayera kana jalaa sirna gitaa bittaa nafxanyaa jalaa bilisa ba'uu ni danda'a, eeyyee ni danda'a. Garuu waan itti hir'ate jira inni maalii jedha. Mee waan yeroo darbee miidiyaa irra adeemaa ture hundumti keenya dhagaa ture achirraanii waan tajabe fudhee ka'a. Yeroo hedduu yeroo waa dubbatamu yeroo waa hojjetamu waanuma fuulduratti argine sana ho'isna. Waanuma fuulduraa dubbatamu sana ho'isna. Jibbuus ta'u jaallachuu waanuma dhageenya sanarratti waa jennee deemna malee maaliif jedhame ka'umsi isaa maalii eenyu biraa dhufe waan sana fakkaatu eessa ture muuxannoon kana fakkaatu biyya kam jira qe'ee eenyu jira eenyu waa kana fakkaatu dubbate hojjete maaliif immoo amma dhufe garamitti immoo deemaa jennee yaaduu irratti yeroo fudhannu ariifannee dhuma yoo gammannes dhiichisne dafqa keenya xaraganne yoo aarres bukur jenne arraba tokko lama darbanne sokkina.
yeroo darbe namoonni Oromiyaa keessatti bara beelaa uummata Oromoo gidduu qubsiifaman lixa Oromiyaa Oromoo Maccaa gidduu qubsuma Maccaa keessa Wallagga qubatan miidiyaa irratti bahanii Wallaggi nama nyaataa jedhani. Hin gaafatamu dhaabbatee miidiyaan akkamitti qalanii dhuma nyaatu nama nyaatu nyaatu maal immoo jedhu shaboo jedhaa jedhani. Foonni namaa shaboo nutti jedha yeroo nyaatanii jettee dubbatti. As gaazexeessuu lama jira, gaazexeessota lamatu jira. Tokko isee riippoortii dhiyeessituudha. Dubartiin humti suni akka gaazexeessituu taasaa jirti jechuudha. Nama jabduu akkanaa yeroo Oromoon Wallaggaa nama qalee nyaatu ilaa warra akka isheetitu qalame ishee biraa warra baqataa jiru warra qalamaa jirutu. Isheen immoo sanuma keessaa dhaabbattee jabduun kun yeroo isaan nama qalan dhaabbattee ilaaltee yeroo isaan nyaatan immoo maal jedhaa jettee gaafatti. Shaboo jedhaa jedhaniitti murna nama nyaatan sun immoo. Dhiiga namaa immoo dhuganii jette. Hay jedhan dhuganii jette. Waa'ee maaginiitii soba jaraatti hin deebina. Meetuutti hin deebiin soba isaanii tokkoon itti dabala. Inni tokko calqaba jedhe akkuma fakkeenyaa isaa koftoofan kaasa. Sadafii qawweetiin saggoo koo kana dhahee saggoo koo irratti sadafiin cabeedhe qawween gaafa sadafiin qawween irratti cabuu qottoodhaanii morma na kukkuteen ajjeeseedhe na rukkuteen ajjeese mataa koo kana dhoosama maal jedhe na ajjeeseedhe nan du'eeni jedhe gaafa inni na ajjeese achi galagaluu jedheeni lubbuun koo natti deebisee lubbuu koo deeffadheen ka'eedhe. Akkan ka'e argee immoo akkan ka'e argeetu amma immoo mancaadhuma mataa kootiin fuudhee naqaleedhe. Sadafii qawween dhahee irratti cabee qottoodhaan falaxee ajjeesee lubbuu kiyaabee gaafa inni ajjeese achi galagaluu isatti immoo lubbuun deebitee fi ka'ee akka inni ka'e argee amma immoo namichuma du'aa ka'e sana mancaa namichaa fudhatee ittiin naqaleedhe. Akkam taate immoo akka nama du'ee ciiste naan lakkii dheenaan hinuman du'eedhe. Nagatanii deemanii jedhe. Possibly namicha kana addunyaa irratti Guinness Book of the World kan jedhamu jira achirratti galmeeffamuutu jira. Akka amantii kootiitti Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'enna namicha argitanii Yesuus irratti illee tokkoffaa ba'e. Sadafiidhaan dhahame sadafiin saggoo irratti cabdee qottoon falaxee ajjeese gaafa inni achi galagalu du'aa ka'e ammoo qalee ajjeese ammas hin ka'e ka'een miidiyaa irratti dhugaa ba'e. Maaliif sobi kun hundi dhufa? Sobi kun hundi maaliif dhufa? Oromoon nama qalee nyaateen maaliif dhufa? Wanni uni yaaduun kanarra jiru isa kanadha. Kun maaliif ta'a? Akkas nuun jette kaa Wallagga nama nyaatu Wallagga jechuun tokkummaa jechuudha jennee bira waan kun miti. Oromooni yeroo hundaa waan karaa koloneeffattu itti dhufu kana baay'ee kritikaalii ta'utu jira. Akka gabaa maraatuun keessa guuttee yookaan akka qalamee hanciroo lixxee hoy jennee waan keessaa baanuuti waan kee jiruutu. Kanaafan ofitti isin deebisuu ilaala barbaada. Achan isin deebisa gola seenaatti. Yoo xiqqatee jaarraa 16 kaasee Phaaphaasonni luboonni warra Ortodoksii Kiristiyaanitii Itoophiyaa jechuuti. Roomaa yeroo deeman, Giriikii yeroo deeman, biyya Awurooppaa yeroo deemaa turan waan amantii walitti qabatee
waltahiinsa uumaa yeroo turan hojiin isaanii inni guddaan tokko jaarraa 16 kaase hojiin isaanii guddaan tokko Oromoon akka nama nyaatu Oromoon savejii akka ta'e nama qaleedhuma akka nama nyaatu lafa argutti namatti hundumaa qalee akka nyaatu nama akka hin ta'in bisaan keessaa akka ba'e uumama kabiraa wayii akka ta'e uumama hamaa addunyaan kun discovering godhin akka inni ta'e Awurooppaatti himaa ba'an. Warri anthropologistoonni fi missionaroonni Awurooppaa joornaalistoonni isaanii kana irraa fudhanii barreessaa ba'ani. Oromoo jechuun kan nama nyaatu, kan nama ajji waliin galle, kan nama jibbu. Akkasittiin sammuu warra Awurooppaa keessa kaa'an. Naareetiiviin kun waggaa 304 booddee maaliif deebi'ee dhufa? Kana wanti nurra jiru jechuudha. Miishiniin samaa inni. Waa'ee Wallagga keessaa buqqa'uu yoo ta'e ji'a 10 duraa yookaan waggaa 1 duraa laayivii finnee poosti goonee sheerii godhaa jennee isinitti agarsiisaa turre. Akkamitti akka finxaaleeyyii warra nafxanyaa biyya ambaa jiran kun biyya keessa jiran kun ijaaramanii meeshaa waraanaa Church Orthodoxii keessa tuulanii walitti haasaa akka isaan turan maal akka isaan haasaa turan maal jechaa turan uummata keenya Oromiyaa keessa jiru Wallagga keessa jiru akka Oromoon isaan fixuuf jirutti itti himne Oromoon isin fixuudhaaf deemaa jira jennee itti lallabne terrorize goone sodaachisne yaaddessine naasifne akka isaan buqqaanii gara Amaaraa kililii dhufan goona. Warri viidiyoon kun isin bira jiru namootaaf sheerii godha. Afaan nafxanyanyaarraa afaan Oromootti kaatee sheerii godhaafi namootaaf. Akka uummanni keenya Oromiyaa keessa jiru keessumaa Wallagga keessa jiru buqqee gara Amaaraa dhufu goona akkamitti Oromoon Wallaggaa Oromoon isin fixa isin ajjeesu isin fixu qophiidha. Baqadhaa jennee akka isaan baqatanii Amaaraa kililitti deebi'an goone ofii keenya ammoo faannoo ijaarree karaa Shawaa Roobitii kanaa kaasee hamma bishaan Abbayyaa ce'anii Oromoo Wallaggaa cafacafanitti qopheessinaa jedhani. Cafcafoon mimmallesu jedhani. Dhageessan miti kana. Amma gaa pirojektii ofii isaaniitiif hojjechaa turanii uummanni isaanii Oromoo Wallaggaa keessaa terrorize ta'ee sodaatee akka baqatu godhanii ilaa Oromootu nu buqqise jedhanii maqaa sanaan immoo humna finxaaleeyyii nurratti ijaaranii Oromiyaa seensanii uummata keenya lafarraa fixaa jiru jechuudha. Pirojektii eenyuuti? Kan isaaniiti jechuudha. Oromoon nama nyaatan egaa maaliif dhufe amma? Sagaleen kun dhagaamaan jiru? Tole galatooma. Amma gaa Oromootu qalee nama nyaataan kuni kan inni dhufuu fi waan kanaan dura warra Awurooppaa barsiisan waan kataban waan ofii barreessan waan adii barreessaniitti kennan waan adiin isaaniin gaaffii gaafattee barreessite sana hojuma teessanii ilaa jarri ammayyuu akka waggaa 304 dura isinii dhaabne isinii himnetti jiru jechaa jiru jechuudha. Ofii isaaniitii fi lammii Tigiree fixanii duguuggaa sanyiitiin lafarraa fixanii addunyaan gadi bahee isaanitti duulee warri Tigirees qaroodhaa afaan Ingiliffaatti waan isaan dubbataniif godhan hunda hiikkatanii dhiyeeffatanii gaafa addunyaan hojii isaanii bare isaanitti duulu isa warra Tigiree irratti godhan Oromoo irratti godhanii garuu Oromootu kana nurratti gochaa jira jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo ajjeesanii Oromoon gaafa lubbuu qabu gaafa lafa deemu shaneedhaa diinaa aramaadhaa gaafa du'u garuu Amaara. Oromoon gaafa jiru gaafa lubbuun jiru shanee
diina Oromoodha. Gaafa du'u garuu du'aansaa nafxanyaa ta'a jechuudha. Kara biraa du'aa Oromootu hamma isheeti jechuudha. Garuu du'aadhuma keenya hamma ishee ga'u sanaan fandii guurratti, maallaqa guurratti kanatti yaadutu irra jira jechuudha. Naareetiiviin Oromoon nama nyaata jedhu kun yaadamutu irra jira jechuudha. Garuu Oromoon dubbiin mormi dubbii qallisuudhaaf dubbii hambisuuf qal'atte jedha. Yoo seenaa impaara sanaa ilaalle dubartiin eenyu mucaa ishee akka nyaattee beenna. Bara kam akka ta'es beenna. Bara eenyu beelli akka ture, bara beelaa sanaa dubartiin eenyu mucaa ishee akka nyaatte, bara mootummaa eenyu, bara mootii eenyu immoo beelli biyya sanaa akka balleesse, mootiidhuma sanaaf immoo masiidhaan akka dhaabame ni beenna nuti. Xinnoo wajjin garuu hin xinnaannu isa kanan dubbanne bira kunna. Garuu wanti yaadamuu qabu jira jechuudha. Jaarraa 16 kaasee hanga 1974tti Oromoon nama nyaataa jechuudha. Kan nama jibbu, kan nama nyaatu jechuudha. Kan nama ajjeesu jechuudha. Kan nama qalu ajjeese immoo nyaatu jechuudha. Dhugaadhaan yoo ilaalle garuu kan yeroo darbe laayivii waraana dur dhaabbatee miidiyaa irratti yeroo ajjeestan qalaati akka foon re'eetti kalankalaati nyaadhaa jechaa ture isaanii. Bira hin dabarru bal'eessuu qabnaa kan jechaa ture isaanii. Daaqonii masaraa mootummaa keessa daawudhakanii akka waa'een isaanii seenaa addunyaarraa badutti sammuu namaa keessaa amma isaan badanitti bal'eessina sanyii isaanii jedhe warra Tigreetiin. Oromoon hedduun ilaa waan inni ittiin jedhee dhiise isaan hin duwwaa jedhamiti. Nuun caalaa jibbu. Nuun caalaa tuffatu. Oromoon yeroo hedduu nu sodaattii jedha. Sodaata akkana godhaa jedha. Sodaa miti. Namni si sodaatu si baqata. Sin ajjeesu. Sin arrabsu. Sababa nu tuffataniifidha. Oromoon aaruu danda'uu qaba jechuudha. Uummati hin aarre, hin hadheeffanne, hadhaa of keessaa hin qabne, koloneeffattuutti hin xiqqeeffanne. Uummati yeroo akkana dhiitamtu, irra hojjetamtu, keessa hojjetamtu, hin aarre, hin onnanne bilisan baatu. Ofumaa sobnee nu sodaatti hamma keenyan geessu nuyi galaanaa irra dhangalaanaa jennee of jajjabeessina malee sababa nu tuffataniifidha. Yoo sodaadha ta'e si kadhatanii si jinjiraatu. Akkamaa ta'u akkamitti fooyyessinu ilaa kanatu badee ture jedhifama si gaafatu. Amma garuu si tuffatu. Sababa si tuffatanii fi seenaa kee darbeen hin dubbatin seenaa hin qabdu jedhaniitu namni dhaba isatti jettu suura isaa kaasanii magaalaa kee keessa biyya kee keessa dhaabanii si dura deemu jechuudha. Sababa tuffatamuuf. Hamma jaarraa 1974tti Oromoon isa nama nyaatu ture jechuudha. 1975 haga 1990 hamma 1975 haga 1991tti sodaattuu jedhama ture jechuudha. Afaanuma isaaniitiin. 1991 hanga 2018tti immoo dhiphoo turre jechuudha. Dhiphoo jedhamaa turre jechuudha. 2018 hanga ammaatti immoo haramaadhaa jechuudha. Garbuudhaa jechuudha. Shaneedhaa jechuudha. Diinaa jechuudha. Akkasitti jirra. Maaliif akka inni dhufu beekuutu nurra jira jechuudha. Diskoorsiin kun maaliif akka dhufe beekuu qabna. Dubartii tokkitti sana duwwaatu dhaabbatee haasa'e miti. Kumaatama duuba ishee jira. Beektonni nafxanyaa kumaatamatti kan lakkaa'amantu duuba ishee jira. Kan kana barreessan, kan addunyaatti kan haasa'an isaantu jira. Isa sen dubbatte sana dokumentariidhaan barreeffamaan qopheessanii Oromoo Walloo guuranii hidhanii mana hidhaa keessaa guuranii rashananii viidiyoo waraabanii ilaa Wallagga keessatti Oromoon dhume jedhanii reeffa Oromoo ofii isaaniitiin rashananii dokumentarii qopheessanii Euroopiyaa Yuuniyaniitti, Afrikaa Yuuniyaniitti dhiyeeffachaa jiru jechuudha. Unuma keessaa immoo abaaramoof jal'oon nukeetti dhalatanii
Dokumentari waraana bilisummaa Oromoo irratti qopheessanii ittiin waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo abaaruuf addunyaa irratti jibbamaa gochuuf shororkeessaa gochuu fi gara Awurooppaatti yaa'uuf kan jiranii dullachi Oromoo meeqa jira jechuudha. We know everything. Benna. Waluma eeguu jira malee benna. Egaa kuni Oromoon kana reverti galagalchuu danda'u qaba jechuudha waan isaan godhan kana Oromoon. Akkuma isaan godhan kanatti bifa itti taata'e raagaadhaan utuu isaan hin deemin dura dhaabbachuu qabna jechuudha. Waan hin gootu addunyaan ishee bareeraa nu sodaattee akkana jetti inni hin hojjetu. Diina tuffachuun kufaati jalqabaati. Diinni xiqqoodha jechuun namni diinna jechuun nan caala diina koo jechuun kufaatii jalqabaati. Diina kee direerra si jinjiru si lolaa jiru nammoo xiqqoodha jettee hojii hiiktee taa'uuni kufaatii isa jalqabaati. Na cabsaa guddaadha jettee yaaddee tarsiimoo kee dhokfattee qophooftee humna inni qaburra persentii hedduudhaan caaltee irratti yoo gadi jigdee moota. Xinnoodha jettee diina kee tuffachuun kufaatii guddaadha. Kana Oromootti himnee dadhabne. Kanaaf dubbadha deebi'e. Oromoon maal dhabe yoos maal argitan isan dubbadhe kanarraa waan Oromoon dhabee rakkina dammaqinaa qabna. As dubbiin Oromoon dammaqeeraa eeyya dammaqeera gaaffii hin qabu. Oromoon 1960 keessa jiruu fi 1950 keessa turee fi 60 keessa turee fi 70 keessa turee fi amma jiru tokko dammaqinni isaa tokko miti. Dhibba keessa dhibbatti walii gala tokko miti. Kanaaf eenyutu ifaajje qabsaa'ota Oromooti. Warra uummata kanaaf jecha wareegama kaffale. Inni kaan qawwee kaasuudhaan qabsootti lixa uummata kana barsiise. Inni kaan qalama fayyadamee beekumsaan barreessee uummata kana dammaqse. Jijjiirame jiraare jira akka gaariitti jala sararuu qabna. Of tuffachuu qabnu iddoon geenye guddaadha. Isa duraatiin gaafa wal cina qabne ilaallu Oromoon guddaa dammaqeera. Garuu Oromoon hammam dammaqe? Dammaquun keenya kun sadarkaa kamirra jira? Guutummaa Oromootu dammaqe? Lakkii. Oromoon guutummaatu dammaqe miti garuu guutummaa isaatu wareere. Hubattanii Oromoo ummati jedhamu kun guutummaa isaatu dammaqe tun tashin guutummaa isaatu wareere. Akka magaalaa tokko humni waraanaa tokko humni balleessu tokko dhaqee weeraree ummati wareere waan hundumaa kaafate olii gadi fiigu goolamu. Kan akkasiiti hin wareere hunda isaatu Oromoon malee hundatu dammaqe miti. Irra guddaansaa sadarkaa wareeruu keessa jira. Sadarkaa dammaquu miti. Maaliif akkana jettee jechuu dandeessu? Sabi tokko dammaqinni isaa ol ka'aa kan deemu tokko yoo hoogganni isa barsiisedha. Yoo hoogganni saba sana oofaa jiru, geggeessaa jiru, gidduu taa'ee uummata sana garatti oofuu barbaadu waan uummata sanaa malu barsiisedha. Uummati tokko yookaan ofii isaatiif qaroomee waan isa barbaachisu tokko 2 3 4 5 jedhee lafa naqatee hoogganatti filate hoogganni isa hojjetaaf. Yoo akka uummata keenyaa tahee carraa waggaa 100 oliif barumsarraa ittifame yeroodha yerootti beekaa keessaa ajjeesu keessaa hidhu keessaa balleessu akka inni biyyaa kee baqatu godhu ta'e hooggana keessaa ka'etu wareegama kaffalee waan uummata sanaa malu seenaa uummata sanaa jiruuf jireenya uummata sanaa hawaasummaa isaa amantii isaa aadaa isaa ilaalee waan uummata sanaa ta'u tolchee itti dhiyeessee itti agarsiisa. Hin dammaqaa hin arga uummati. Hin barsiisaa jechuudha. Fuudhaaf duukaa deema jechuudha. Kan keenya Oromoo keessaa kan ka'an
aroo kan ta'an waan uummata kana uummatuma kana deebisanii barsiisuuf dammaqsuuf carraa guddaa arganne. Yeroo gara yerootti waggaa gara waggaatti hidhaadhaan keessaa dhumanii ajjeechaadhaan keessaa dhumanii biyyaa keessaa baqatanii. Kanammoo sirna koloneeffataatu godhe. Kanaaf dammaqinni uummata keenyaa harcaadha. Kana adimiitu gochuu qabna. Oromo dhaggeeffadhu. Isa ofumaa bilisoomteetta kana booddee waa gadi sin qabu cabsiteetta ol baateetta dhiichisi ragadi eenyu gassi qabaree jedhan miti. Gadi qabamta, believe me. Hin dammaqne fragmented nuti. Beekumsi nuti qabnu harcaadha. Dammaqinsi nuti qabnu baay'ee wal caala. Inni kaan wareeree gadi fiigaa jira. Wareerree jira hedduun keenya kanaafan jedhan. Sababa wareerree jirruu fi gaafa namni dhufee boo'u hin boonye. Gaafa namni dhufee sirbu hin sirbina. Gaafa namni bilisoomtee gamitiira jedhu eeyyee bilisoomneera jennee harka deemne. Wareerree jirraa jechuudha. Lafuma sagal dhageenyatti finne sababa wareerree jiruuf. Uummati wareerree jiru lafuma waci dhagaamu wayitti karaa jira seefii gaamu. Yoo asii qawween dim edhachi immoo waa sagalee dhagahee asirra baama seema fiiga. Lubbuu dhagaa. Hin wareerre kanaaf olii gadi finna. Kanaaf teenyee tasgabboofne sirnaan utuun dhukkubuu barannee seenaa keenya barannee utuu painfulii ta'ee jiru waan dhugaa ta'e utuun hadhaa'u liqimsine mataa keenya sirreeffachuu dhaloota keenyaaf boru waa lafa kaa'uudhaaf qophii miti. Sammuun keenya qophii miti. Sammuun keenya painfulii yoo haa ta'u nuyyuu haa dhukkubsu dhugaa teenye barree naamusa qabannee sirnaan ijaaramnee dhaaba jalatti sirna jalatti qabsoofne wareegama barbaachisu kaffallee biyya keenya dhuunfachuurraa nama nutti sirbu nama nu ragachiisu nama lafa nutti dhidhiitu nama nu iyyisiisu nama miira keenya kakaasu waan nu itti gammannu harkatti reebuu dandeenyu barbaade nutti haasee nama nutti iyyuu barbaanna. Uummanni akkasii immoo shimbilisoo rakkata. Kanaaf har'a rakkoon akka jiru maayinni warri qaroome warri dammaqinni isaa nu bira darbe warri nu keessaa bilchaate warri nu keessaa ol ba'e hin saaxilame jechuudha yeroo hundaa. Hidhaaf saaxilamaa ajjechaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf har'a Oromiyaa kee maaltu jira? Warri dammaqinni isaa na caalee dubbiin kun akka nun deemsisne argee an Oromiyaadhaaf yoo ta'e lubbuu koon kenna malee haadha Oromoo kolonii kana jalatti ilaalu hamma lololeen du'a jedheetu qawwee kaase jechuudha. Qaramee kana godhe mindaa barbaacha miti. Aangoo barbaacha miti. Qabeenya barbaacha miti. Aangoon Finfinnee jirti bosona Oromiyaa keenya jirtu. Namni aangoo barbaadu namni qabeenya barbaadu PP ta'a malee kaabinee ta'a malee basaastuu ta'a malee Oromiyaaf jedhee qawwee baatee bosona keessa naqu. Jaldeessi aangoo namaan laattu. Qalameen aangoo namaan laattu. Bofi aangoo namaan laattu. Weeniin aangoo namaan laattu. Corroqa keessa buluun aduu nyaachuun dafqa nyaachuun aangoo namaan laattu. Aangoo PP namaa kenna. PP bira aangoo fudhachuuf immoo Finfinnee ta'anii Oromoo arrabsu. Oromoo shidhu. Oromoo ajjeesu. Oromoo hatu. Warra Oromoo hatuuf haala mijeessu. Kanaaf inni qaramee inni dafee dammaqee sila qawwee kaase. Kaan immoo hin dide jechuudha. Kolonii kana didee hidhaatti nam'ee jechuudha. Dararamaa jira. Kaan immoo ajjeefame jechuudha. Kaan immoo hawaasa keessa riphee qabsoo kan hojjechaa jira jechuudha. Hamma isaa mul'atu wareegama kaffalee lubbuu isaa qabdii kenne. Akkuma intalli guyyaa heerumaa eeggattu jala bultii sirbattu dur aadaa keessatti taa'ee jala bultii isaa of keessatti aaraa of keessatti gaddaa guyyaa wareegama isaa eeggachaa uummata kanaaf wareegama kaffalaa jira jechuudha hawaasa keessa. Irra guddaan keenya hoo hin rafna. Rip jenna rafna. Kana walitti himuu qabna. Namni wareeraa, namni abdii kutataa, namni diskaareejii ta'a hin dubbannu sakkanaatti yeroo hedduu naan dubbadha dhaggeeffadhaa. Hedduun keenya rafnee jira. Sababa nuti rafnee jirruuf warri nu keessaa dammaqee ol bahee saaxilame. Ajjeechaaf fidhaaf darraaf dabarfamee kenname. Sagaleen keenya illee isaan duukaan jiru. Qabeenyi keenya illee isaan duukaan jiru iddoo hedduutti.
Oromoon hidhamaa gargaaru Oromoo waraana gargaaru persentii xiqqoodha Oromoo miliyoona 60 keessaa. Waay hin dammaqne hin wareerre malee. Dammaqni keenya bakka yaadamu hin geenye jechuudha. Nu hafaa jechuudha. Sadarkaa irra guddeessi wareeruu irra jira malee dammaqnee hin jiru. Kana fudhachuu danda'uudha qabna. Kana keessaa ba'uuf irratti hojjechuudha qabna. Kanammoo hawaasa kan dammaqina kanatti fidu guddina kanatti fidu eenyu? Hooggana. Rogeeyyii siyaasaati. Abboota amantaati. Isaantu aadaa uummata sanaan ethics yookaan principle amantii isaaniitiin akka aadaa uummata kanaaf ta'utti walitti harkisanii walitti hidhanii haala jiruuf jireenya uummata sanaa wajjin wal fudhachiisanii uummata sana barsiisu. Miseensa churchii keessaa qaban, moskii keessaa qaban, waaqeffannaa keessaa qabaatan, lafa qabaatanitti haala jiruuf jireenya uummata kanaa amantiisaa, siyaasasaa, aadaasaa, duudhaasaa, eenyummaasaa barsiisu jechuudha. Sheeppii godhanii qopheessanii warra siyaasaaf kennu miti. Qopheessanii magari dhiisu. Uummanni sammuusaa qarameeraa, abbaa dhagahu beekaa, nama isaa ta'u beekaa, abbaa duukaa deemu beekaa, barateera kaa. Banamaa dhamni sammuusaa qaroome miti kan isaa ta'u duukaa hiriiraa jechuudha. Gadi bahee yoo tokko asii fiingee afuufee achi naqu. Yoo tokko garasii dibbee achi naqu. Yoo tokko garasii nagarii tareebee achi naqu. Karaa irra adeemu adda baafatee jira deema jechuudha. Nuti kanaafuu hin kuramna amma. Abbaa amantii taa'ee uummata kana seeraan sirnaan pirinsipilii amantii isaatii eeggatee waan jireenya waaqarraa barsiisaa waan uummata kanaa malu lafarrattis waan argachuu qabu uummata kana barsiisaa hin jiru. Inni kaani maddii itti qabadhu waaqa biraa fudhattaa'edha. Jireenya bara baraa qabna waaqa biraa qabna malee asii lafa hin qabnu dhiiseedha. Maddii itti qabadhuedha. Inni kaani hamma dhudhunga dhudhuwaa jedha. Amantii Islaamaa keessas dantaan Oromoo kan isaan hin ilaallanne kanatti kan baqatan sheekonni hedduutu jiru. Luboota waldaa kiristaanaa keessa jiru. Abbooti gadaas waan gadaa Oromoo irraa goranii dantaa mootummaa tiksuuf kan ifaajjan kufanii kan daariin qaban. Ani immoo ka jedhu ilmi Oromoo amantii keessan sirriitti hordofaa. Irraa bitaan mirgaatti hin godhina. Waan itti amantan waan waaqa wajjin qabdan pirinsipiliidhaa fi sakoo eetiksii amantii keessaniitiin qulqulleessaa waaqa wajjin jiraadha. Waan biyya keessanii garuu itti qabsaa. Jireenya bara baraa waaqarra jira jettee uummatatti himtu inni sirri. Garuu uummata asii biyya hin qabne qeesaatti ajjeefamu dararamu waldhaala mirga isaa gaafachuu dadhabe fajaje rafe. Hundumtuu waan argate miidiyaan itti guutee itti sobee itti afuufee gaafa barbaade bilisoomte jechaa gaafa barbaade galaana dhiyeesse jechaa gaafa barbaade kana godhe jechaa mataa hidhee waan waaqarraa itti himte asii gaafa gad fuudhanii ajjeesanii maal ta'a asii akkan lafa qabu akkan biyya qaboota agarsiite cubbuu maaliiti? An Oromoon kan jedhu maddi sin qabatin diinatti. Waaqessi jiraadhu nama kabaji jalaan jiraadhu abbaa qeekee dhufe maddi keessa qabadhu sin haleelaa si waaqatu akkan sireebuuf si uumeedhe ukkeerraa kaase qeekeetti deemsisi. Kan akkanaan jiru. Oromoon dammaquudhaa qabaa jechuudha. Lammaffaa waa'ee dammaqnaa kana irratti rakkina maaliitu mul'ata maalan dubbachuu barbaadu. Oromooni sephaa'ummaa guddaa irratti argama. Sephaa'ummaa guddaa yookaan jufunfulummaa guddaa naa'iif isa jennu afaan Ingiliffaatti. Oromooni baay'ee naa'iifiidha baay'een keenya. Maaliif isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf yeroo isa amma sirriitti yaadadhu eenyu akka ta'e sirriitti yaadadhu an konseptii naasaa malee waa'ee indiviijuu waa'ee namoota dhuunfaa miti waa'ee konseptii yaada naasaa. Namni ta'ee miidiyaa Oromoo tokko irratti dhiyaate waa'ee tarsiimoo PP dubbate akkana jedhe nama
iddoo barbaachisaa ture mootummaa PP Oromiyaa keessatti gadi ijaaruu keessatti iddoo barbaachisaa nama ture. Oromiyaa keessaa jedhe Oromiyaa keessaa namoonni PP hin fudhanne PP morman ilaalcha biraa qaban dhaaba biraa kan ta'an Oromiyaa keessa akka isaan hin jiraanne akka ajjeefnu akka hiinu komiteen waan murteessineedha. Dhaggeeffadhaan deebi'a. Eenyutu jedha nama Oromoo PP dhaaf hojjechaa ture Oromiyaa keessatti mootummaan PP akka gad dhaabbattuuf warra shoora qabatan keessaa tokkotu miidiyaa Oromoo irra taa'ee eeyyee dhugumaa akkuma Tigraay keessaa wayyaaneedhaan kan mormu tokko akka hin jiraanneef balleessanii jedhe. Yeroo wayyaanee nus moodelii sana fudhannee Oromiyaa keessaa kan PP dura dhaabbatu hunda hidhuu ajjeesuu akka qabnu murteessinee jedhe jala sararee. Come on, please. Taa'ee dhaggeeffachaa ture. I was shocked. Isanni dubbate caalaa komentii Oromootu shaakina godhe. Hundreds jala ta'anii Oromooni abaaboo darbool gootaa'e goota keenya ilma abbaa gadaa'e jabaa keenya nama publicly taa'ee qaama mootummaa ture eeyyee Oromiyaa keessaa nama dhaaba keenyaa mormu nuun fudhannee ajjeesuuf hidhuu dhuguma komiteedhaan murteessinee goonee nama jedhu jechuudha. Amma gaa kanarratti ABO's ta'uu dhiisii WBO's ta'uu dhiisii KFO's ta'uu dhiisii. How on earth PP dhumayyuu ta'i nama officially nama ajjeesuudhaaf murteessine jedhu jaarraa 21 keessatti akkamitti sammuun kee fudhata? Ammani waa'ee ilaalcha siyaasaa isaa jira miti. Akkuma dhala namaatti PP dhuma taate Oromoon akka dhala namaatti nama Oromoo iyyuu miti kan ajjeesan namuma kamuu ajjeesuudhaaf officially murteessine hin ajjeefna jedhe nama jedhu akkamitti fudhatta? Akkamitti immoo jala teessee abaaboo laattaaf abaaboo darbitaaf ilaagaa dhugaa Oromoo dubbatamaa maali akkamitti jetta? Oromoo moorala akkamii qabdu sin? Mee ofii inni anatu Oromoo miti moo? Sammuu kan koo kanatu sirrii miti moo? Oromoo isin sakuu akkamii keessatti guddattan? Akkamitti namni tokko miidiyaa irratti dhufee eeyyee dhuguma ajjeesu murteessine jedhu? Akka jechuun Oromoo 80,000 ol dhume kana murtoo isaa akka jira jechuudha. Erga Abiy Ahmed aangootti dhufee hangardhaatti ilmaan Oromoo ajjeefamaa jirtu, rashanamaa jirtu, dubartii gudeedamte, shamarree Oromoo gudeedamte, qabeenya Oromoo gubate, mana Oromoo gubate, waan Oromiyaa keessaa bade kana hundatti nutu eeyyee mallatteessee jedhaa jira jechuudha. Oromoon immoo ilma abbaa gadaa jettee abaaboo laattiif jechuudha. Kana dubbachuutu nurra jira jechuudha Oromootti. Sirri miti Oromoo sini. Hawaasi akkasitti yaadu, hawaasi yeroo akkasii garaa jabaatee naamusa waliin qabsiisne, karaa waliin qabsiisne hin bada. Yeroo akkasii hawaasa keessaa namni tokko duratti ba'ee noo jechuu danda'u jira jechuudha. Erga akkas ta'e an namni irras na ilaaltan sitti dubbadhu kun borii PP wajjin hamman barbaade Oromoo lafatti naqsiisee xaraqsiisee eeyyadoo oggolan akkana qo'inaa isaa gaafan jedhu abaaboon haa darbite jechuudha. Hin fuudha abaaboo kennu. Shumaanitti nutti dhaga'amu jira jechuudha. Oromoo waan taaneef qofaa miti dhallumti namaa akkasitti ajjeesuu murteessine yeroo jedhe dubbatu gara jabina agarsiisuu qabna jechuudha. Oromoon naamusa qabaachuu qaba jechuudha. Naamusa wal qabsiisuu qaba jechuudha. Yoosi
erga akkas ta'e Abiy Ahmed Oromoo hangar'aatti dirooniin tume rasaasaa waade manni Oromoo 50 ol gubate qabeenya Oromoo saamame finxaalenyi nafxanyaa qabeenya Oromoo loon Oromoo 50 offatte qabeenya Oromoo hamma kana bade kuni alma tokko gadi bee ilma abbaa gadaa toonaan isaa ka'e dandee goggoreedhe ilma abbaa gadaa keenya nutti deebee hurratti eeyitaa jechuudha. No nuti jireenya keenya irraa hir'isnee riskii fudhannee utuu abaaramnu utuu jibbamnu utuu hedduun dhagaa nutti guuru kan teenyee isinitti dubbannu akka Oromoon kana keessa burjaajii kana keessaa ba'ee kan isaa qulqulleessee hubachuu danda'uufidha. Oromoo irratti akka kan hojjete adaba kan isaa malu argachuu qaba namni. Ifatamuu kan qabu ifatamuu qaba. Dheekkamamuu kan qabu dheekkamamuu qaba. Saba sobnee itti shooshillee itti wocnee bowwaatti oofuun dhidhimatti oofuun gaarii miti. Waan sirrachuu qabu sirreeffachuu qaba Oromoon. Kanaachi hirma cabna. Hubadhaa kana. Abbaan fedhe nu daakee nutti gadi yaa'ee dhiifama nu gaafatee bira kutaa jechuudha. Yoos maaliif ittiin qabdu maaliif loltu mootummaadhaan waraana bilisummaa Oromoo abbaan arge hamma barbaade nu ajjeesee bor dhiifama nu gaafatee gal argatee maaliif dhamaa maaliif ifajja ijoolleen kun maadhumti maaliif hin barattu maaliif daldala gaggeeffattu fuudhuu eerimuu barachuu hojjechuu maaltu dhowwe biriliyaantiidha bara ijoolleen achi keessa jiran anatu carraa argatee haal nami jennaan as taa'ee bisaan koo dhugaa natti tolee haasa'a malee utuu carraa kan argatanii sammuu isaanii addunyaaf kan ta'u hedduu jiru achi keessa yaaduutu nurra jira maaliif aarsaa kaffalte Oromoon kana keessatti itti baacamuun irra jiru jechuudha wareega Oromoon kaffalutti lubbuu Oromoo itti baacamuun isarra jiru baacoran akkasii kuni sirreeffachuu qabnaa jechuudha. Inni kan biraanii warra nu fixuudhaaf hojjetu irraa maal barra nuti yeroo darbee Iskindir Naggaa inni gaaf tokko Oromoo miliyoonii 20 irraa Minilikii wayya jedhe suni inni amma kan Oromoo tuffatu jechuudha. Hidhaatii bahee yeroo darbe akka hidhaatii bahuun naannoo Amaaraa deemee faannoo argee kennaa kenneefi haasaa godhee jabaadhaa jedhee homtuu sin dhaabuu hin danda'u isin waliin jirraa wareegama sin kaffaltaniif beekamtii laanneerra duratti deema Itoophiyaa sintu oolchaa Amaara tiksuu qabdu biyya kana keessaa waan isin daangeessu hin jiru eessa walitti lammii Amaaraa tiksuu qabdu jedhee amlee kenneefi Oromoo irratti dhaadhatee dhaadhachiisee deebi'ee gale. Eessa ba'ee hidhaatii bahee laga isaanii dhaqee faannoo 1000 hidhatee Oromiyaatti gad dhangalee har'a uummata keenya lafarraa fixaa jiru kana jajjabeessee kennaa kenneefi dubbisee haasaa godhee bira deeme jechuudha. Isin immoo maal gootan Oromoo? Keenya hoo maal godhan immoo maal goone? Achi dhaquu miti waraana Oromoo bira deemu miti Daawud Ibsaa nama jiruuf jireenya isaa qabsoo uummata kana irratti kenne. Nama lubbuu isaatti murteessee irraa hin godhu dhugaa uummata kanarraa asirratti du'aa nama jedhe. Akka ilmoo adurreetti mana keetti ugguramee nama jiru. Tiki mootummaa poolisiin alaa eeguu nu adeebisu an dhaqeen beekanii ati moo dhaqxee taachuu dandeessu namni dhaqee gaafate jira. Yeroo tokko tokko waan goonu iyyuu akkatti goonu hin beeknu. Itti yaadatu irra jira jechuudha. Maal akka godhaa jiru. Lammiin Tigree erga waraanni Tigraay keessatti eegalee sanyiin isaanii duguugamuutti ga'e lafarraa. Tigree dhiichisu argitanii beektu waraana isaaniirraa kan hafe. Lafa walga'ii dhimma waraanaaf dhimma biyyarraa kan hafe. Argitanii beektu? An argeen beeku. Oromooni erga waggaa 3 as ajjechaan duguuggaan sanyii nurratti eegalee dhiichisa meeqa qopheessitan? Konsertii meeqatu qophaa'e? Kan mana amantaa jedha, kan sekularii jedha, konsertiin sirbaa dhiichisi meeqatu qophaa'e? Maallaqa meeqatu ba'a? Dhiichisuun gaariidha. Rilaaksii gochuu dandeessu, rilaaksii rakkina hin qabu. Garuu dhuguma yeroo isaa amma Oromoodhaaf yerootti dhiichisnu
dhuguma amma yeroon isaa Oromoodhaaf yerootti dhiichisa wal waamnu yerootti qallee wal nyaachisnu Oromiyaa keessaa qalanii owwaalcha dhowwachaa jiru. Akka bara Minilikii Anooleetti godhe sana Tulluu Qoraafa itti godhe sana Harar keessatti Arsii keessatti Oromoo har'a qottoodhaan kukutaa jiru. Baha Wallaggaatti finxaalayyiin Amaaraa Oromiyaa seenanii qeerroo Oromoo meeqatu qottoodhaan cicite beektusi? Qeerroo Oromoo meeqatu harkaaf miila fayyaatti qottoon irraa kukkutanii ajjeesan? Dhuguma amma nuti yerootti dhangaa walii qopheessinu keessa jira uummanni Oromoo. Haalli nuti keessa jirru kuni isa jedha amma isa nutti hima. Itti yaaduu qabna jechuudha. Aaraa jirra dhuguma. Nutti dhagahamaa jira dhuguma. Peenii qabnaa waan ta'aa jiru kana. Sirba madanzalaa godhanneetti wal raanfachiisuu yoo ta'e waan tokko garuu dhuguma yoo ilaalle amma Oromoon yeroo inni itti konkolaataa bituu, mana ijaaruu kompiituu wal godhuudha. Yeroo itti konsertii sirbaatti wal waamnuudha. Isatti hin jiru. Hin agarre nuti waan lafarra jirtu isinittan hima. Oromoon lafarraa dhumaa jirti. Maaliif? Goota waan dhabneef miti. Sodaattuu waan taaneef miti. Kan nuuf lolu waan dhabneef miti. Kan nu geggeessu waan dhabneef miti. Waan ta'aa jiru interpreet gochuu hin dandeenyu. Hiikkaasaa ilaaluu hin dandeenyu. Maal ta'uutti deema waan jedhu xiinxaluu hin dandeenya nuti. Dammaqaa Oromoo. Kanatu irraa eegamaa jechuudha. Dammaquu qabna. Kabiraanii waa'ee waraana mootummaa Oromiyaa keessaa adeemuuti. Mee Oromooni dammaqeeraa bilisoomeeraa waan gadi qabu hin jiru as geenyerraa achi geenyerraa jenna. Oromoo dhuguma dammaqnee jirra utuu ta'e akkamitti waraanni sirna koloneeffattu Asmaraa irraa fe'amee humni addaa naannoo Amaaraatii fe'amee milishaan naannoo Amaaraatii fe'amee faannoon naannoo Amaaraa fe'amee waraanni mootummaa fe'amee humni addaa Oromiyaa fe'amee milishaan Oromiyaa fe'amee poolisiin Somaaliyaa fe'amtee akkamitti Oromiyaa keessa kiiloomeetira 500 deemtee Oromoo ajjeesti? Akkamitti kiiloomeetira 345 deemtee Oromiyaa keessa hamma kana deemtee waraana keetti dhukaasuudhaatti? Hin dammaqne nuti Oromoo. Fudhachuun nurra jira kana. Ani akkasin aartaniifan kana dubbadha akkasin gammadanii miti. Anatti aartanii anasa itti aartan kanan barbaadu Oromoorraan. Isan dubbadhu kanatti aartanii anatti aaruu keessaniin ana caccabsitanii ana caccabaara dabartanii akkasin sirna caccabsitanii barbaada. Aaruu qabdan kanaafan dubbadha. Isin kolfisiisuu miti. Haala akkasii keessatti uummatni hin aarre bilisa hin baatu. Oromoon dhuguma dammaqeeratuu ta'ee waraanni mootummaa akkamitti kiiloomeetira 500 Oromiyaa keessa Finfinneetii kaasee amma Booranaatti amma Gujiitti hamma Harargeetti amma Arsiitti hamma lixa Shawaa hamma lixa Shaggaritti hamma Wallaggaatti hamma Beegiitti Gidaameetti Mandiitti akkamitti kiiloomeetira hamma kan Oromiyaa keessa adeemee fayyaa nagaa adeemee dhaqee Oromoo fixa. Dhaqee Oromoo guba. Dhaqee Oromoo gadi yaasee rashana. Waraana keetti dhukaasee ajjeesa. Dammaqneeraan dhuguma nuti. Oromoon dammaqeeratuu ta'ee yoo waan itti dhukaasu dhabe baadiyyaa lafa waan jirre caakkaa keessa dhaabbatee muka karaatti hin jikisu. Dhuguma danda'amu kun. Riskii qabaachuu danda'a garuu riskiinsaa dhuguma waraanni mootummaa kun Oromiyaa hamma kana ga'u kaaverii godhee jiraan jechaa jirtu ammasin. Waraanni mootummaa dachee Oromiyaa hagas bal'atu kana Finfinneetii hamma Beegiitti waraanumatu karaarra jira. Isaan gidduu deema konkolaataa waraanaa akka itti waa godhan hin jiru jechaa jirtu. Oromoon dammaqeera yoo ta'e yoo magaalaatti dadhabee baadiyyaa keessaa karaa cufuu hin dadhabu. Bosona keessa seenee karaa konkolaataa cufuu hin dadhabu.
dhagaatti guuruun dadhabu gommaa gubuun dadhabu hin dammaqne rafee jirra nuu galaa hin jiru qabsoodhaafoo ebelufaatu jiraa jennee teenya nan laallatu jennee teenya kaan amantiidhaan fajaajine kaan bu'aadhaan fajaajine kaan hoduu sobaa miidiyaan nutti guuteen fajaajine kaan abbaan keenya yookaan haati keenya mootummaa biraa miindaa waan qabuu fi dhuguma bilisoomne irra seene kaan kaalkuleeshinii ma siyaasaa jiru kana hin hubanne hin dammaqin jirraa hin wareerre malee yoo dammaqne immoo sadarkaa isaa ol hin kaane sadarkaa komiti wareegama kaffaluuf qophaa'u waa gochuu waa dhimma baasutti hin guddanne itti yaaduu qabnaa jechuudha yoo dhuguma dammaqne ta'e kun hundi Oromiyaa keessatti hin ta'u ture mee kabraa isaa amma waa'ee paarkii Andinet paarkii moo maaloo jettanii paarkii isa Finfinnee keessatti namichi ekeraa faarfatu kun ijaare suni akka inni seenaa Oromoo Tuulamaa dhiiga Oromoo Tuulamaa irratti ijaarame hubachuu qabdu paarkiin sun wanti yeroo hedduu sarpiraayizii na godhu Oromoon Finfinnee keessa jirtan paarkiidhuma sanallee boykootiin gootan kabraa isaati Oromoon hedduun paarkii Finfinnee keessa jiru sirna uummata Oromoo irratti ijaaramte kana bareechuuf ijaarame galiin achirraa sassabamu tika mootummaa kan gabbisu aangoo mootummaa kan gabbisu Oromoo irratti kan qaramu Oromoo kan basaasu kan ajjeesu Oromoo irratti diina kan oomishu galii sanaaf oolu paarkii sanarraa guuramullee hagabsuudhaaf onsuudhaaf gogsuudhaaf Oromoon boykootillee gochuu hin dandeenye kanallee Oromoon boykootiin goone kaafiteeriyaa Oromoo dhaqeen ta'u odoon isin ta'e paarkii sanatti ijoollee koo geessee hiriyaa koo geessee haadha manaa koo abbaa manaa koo geessee bashannanurraa dantaa Oromoo hidhamee jiru mana hidhaatti tumamaa jiru bosona keetti tumamaa jiru mana hidhaatti baasee ajjeefamuu sana yaadeeni paarkii kanaaf dhaqee galii kennee hin gabbisu Oromoo irratti tika mootummaan gabbisu mooraa mootummaan gabbisu boykootiin godha kanallee hin goonumti dammaqnee jirra dammaqinni keenya paarkii mootummaa galii nurratti hojjetee ittiin nu fixu onsuullee ongeessuullee hin ga'in jira jechuudha baay'een keenya gammachuu achitti argannu laalla malee inni achitti goonee deemnu sun maallaqa ilaanee deemnu sun eenyuun dhaqee akka naggeessu kaalkuluu dadhabnaa jechuudha kaamoon yaaduutu nurra jira inni kabiraan waa'ee meeshaa Oromiyaa keessa jiruuti waa'ee viidiyoo tokkoo sila sidii tuqeen ture viidiyoo sana irratti Oromiyaa keessa mana amantaa keessaa waldaa ortodoksii keessa meeshaa akka tuulan dubbatan asirratti waan hubatamuu qabu waa'een waldaa ortodoksii Oromiyaa keessa jiruun walitti qabamee dubbatamu yeroo tokko jarris kan fayyadamanii fi uummata Oromoo viktimi gochuuf Oromoon amantii sana hordofu akka jibbamu akka aaru akka miidhamu akka viktimi ta'uuf godhu garuu Oromoon amantii kiristiyaanaa ortodoksii Itoophiyaa hordofu waan isaan hubachuudhaa qaban amantiin isaanii kun manni amantaa isaanii kun akka meeshaatti itti fayyadamanii amantiin kun akka Oromoo biratti jibbamu akka seenaa Oromoo keessatti xuraa'aa ta'u namoonni amantii sana hordofanillee amanticha akka jibban akka Oromoon kan biraan isaan jibbinuutti akka isaan fiilii godhanii fi sirni kun irratti hojjetaa jechuudha. Waldaa keessan tikfachuun dirqama keessanii waan achi ta'u beekuun dirqama keessanii waldaa kana keessa meeshaa akka tuulan meeshaa tuulle kanaanii jedhu waan isin dibu meeshaa tuulle kanaanii 7-3-4 waraanuu dandeenyaa jedhu eenyuun Oromoo egaa amma yeroo hedduu dubbanne kana Oromootti yeroo tokko wanti na rakkisu Oromootti yeroo waa himutti kaanu from A to Z haasa'uu qabnaa nuti jalqabaati hamma dhumaatti tokkoon dikteetii gochuu qabna waan Oromoon hojjetu miidiyaarra teenye no erga namni tokko si ajjeesuudhaaf meeshaa iddoo akkasiin tuulladhee jira jedhe kana duras waan poolisiin qabe ragaa waan argaa turreefi erga meeshaan itti waraannu
rasaasa tuullanneerra meeshaa tuullanneerra iddoo akkan arga jedhame dhaqeen fudha maleen dhaqee fudheeni yoo mana keessan kaachuun cubbuudha ta'e akkamitti hubattan yoo ta'e fayyadamuun cubbuudha hojjettan mana keenya kaachuun cubbuudha hojjettani ittiin ajjeefamuurra maa baaftaniin gubdan maa baaftaniin gattan akkamittan mana amantaa lixee fudhaa jechuu dandeessu mana amantaa cabsaa saamaa jedhee jechuu dandeessu akka jechaa jiru kanan jechaa jiru erga namichi mana amantaa sana keessaa hojjetu eeyyamsiisee qawweettiin dhala namaa lafarraa fixan cherchii keessa tuulchise annaqee lixee fudhachuu maal cubbuu godha inni na ajjeesuudhaaf erga tuulee animmoo isa inni na ajjeesuudhaaf tuule sana dhaqee baasee gubu yookaan abbaatti fayyadamuuf dhaqee kennu maaltu na dhorke maaltu cubbuu godhe ankoo qilleensi waaqaan nagaa qabu hunda basa dubaatti qilleensaa macaafni qulqulluun kuni isaaniini dhaqaa qawwee tuulladhaatii Oromoo ajjeesaa jedhee hayyamee fi anaan immoo yoo naqee qawwee ittiin ajjeefamuudhaaf anan ittiin ajjeesuuf tuulan sana baasee yoon gate yoon gube akka inni faayidaadhaan olle yoon godhee qawwee ittiin ajjeefamtu sana bal'eessuu keetii fi si bal'eesseeraaf hoggi abbaa kee nyaatu naan jedhaa hin jiru kun akkasii itti yaaduu qabna jechuudha kanaaf si akaa'u barii bu'aa isaa baraniiru nummoo yoo xiqqate waggaa 345 kana harka keenya irraa ittisu jechuudha yeroo Haayile Sillaasee fa'i kaasanii meeshaan harka Oromoo irra kan teenye itti hojjetanii itti saabaan jechuudha mammaatti maaliif hin fayyada kaa yoo harkaan qabatte hin lolta ofirraa jechuudha kanaaf itti duula meeqa oofanii xaxaa meeqa xaxanii akka Oromoo akkatti waan tokko namneef hammadhaatti dalagan jechuudha isa dhumaa kana jamamanii keessaa galuu fi waraana keenya irratti yaalanii jechuudha waggaa 3 darbe galanni kan waaqaati galanni kan waraana bilisummaa Oromooti hin milkaa'ina fan jechuudha maaliif uummanni harka duwwaa jiru yeroo hundumaayyuu garbaa namaa ergamaa sodaataadha hin cabaa kolli jalatti kufa kun gaaffii hin qabu isa ofumaa dibaabee amantii jala gortanii waan meeqa haasoftanii isa dhiisaa realitii lafarratti yoo ilaalle uummanni humna hin qabne hinuma garbooma hinuma caba inni waaqayyo mootummaa sana namaa kennu nama tiksu akka jirutti jira inni waa'ee lubbuun keenya jireenya barbaadaa argattu akka jirutti jira praktikali galuu lafarratti humna hin qabdu daangaa kee tiffattu ofii kee tiffattu taanaan mana kee tiffattu taanaan abbaan humna qabu hinuma si cabsaa hinuma si ergata kun realitii addunyaarra jirudha cabuu sanan barbaannu jechuudha nuti inni kabiraan Oromoon an Oromoodha jechuuf konfidensii qabaadha Oromoon hardhaa an Oromoodha jechuuf konfidensii qabaa biyya keessatti jedha biyya hambaatti jedha Oromooni hardhaa addunyaa dhumarra jiru kun ati eessa jedhan an Oromoodha biyyi koo Oromiyaa jedhama Itoophiyaa kan naan jedhamu garuu inni koloniidha hin jedhaa in qaanuna baay'ee keenyaarrayyuu konfidensiidhaan biyyi koo Oromoodhaam Oromiyaadhaam an Oromoon jedhama eessa kolonii Itoophiyaa jala jirti jechuun danda'u Oromoo baay'een hin sodaatu konfidensiin qabu maaliif waggaa 145 darbe kana sammuu keessatti uumamaa ba'e akka wantanni konfidensiin qabne waa gochuu hin dandeenye waa hojjechuu waa dubbachuu waa barreessuu hin dandeenyetti nafxanyaan sammuu Oromoo irratti hojjeteera Oromoon immoo waan isin gaddisiisu sammuu keenya irratti hojjetaniiru jedha malee sammuu irratti hojjetame kana keessaa Oromoo baasuuf hin hojjenne amma hedduun keenya kun maaliif hojjettanii yoo gaafattan isuma nama jedha maal sammuu keenya irratti hojjetanii kaa sammuu keenya irratti hojjetteen jedha sammuu Oromoo irratti hojjetame kana baasuudhaaf nus sammuu Oromoo irratti hojjechuu qabna akkamitti Oromoon akka waa beeku akka waa danda'u loluu akka danda'u tikfachuu akka danda'u afaan akka qabu sabboonummaa akka qabu eenyummaa akka qabu biyya akka qabu nafxanyaa nama koloneeffattu akka taate impaarri kun diigamuu akka qabdu Oromoo barsiisuu qabna ittiin labuu qabna Dr. Gammachuu Magarsaa al tokko waan natti tokko dubbatanii namni jedhan namni waggaa 15 deddeebitee
harreedha ottiin jette waggaa 16 irratti an harreedha jedhaa jedhani. Nafxanyaani Oromoon akka waa hin dandeenye bulchuu akka hin dandeenye hoogganuu akka hin dandeenye dandeettii akka hin qabne addunyaattis kan lallabaa baate. Yoo kontroolii goone malee yoo gadi qabne malee uummanni sun savajiidha, nama fixaa, naamusa hin qabu, nama ajjeesa, nama gubaa jette. Garuu seenaa dubbisne kan nama ajjeesu kan nama gubu isaani. Macaafa waggaa 100 dura barreeffame. Macaafa waggaa 100 dura galmeef barreeffame. Afaan Faransaayii barreeffame afaan Ingiliffaatti kame kan dubbistanii gaafa Oromiyaa dhufan muka singubuu nama singubuu horii singubuu waanumatti dhaqan hunda gubaa balleessaa adeemuu jedha namni kun nama Faransaayiti. Warri Oromoo immoo faallaa isaaniitii jedha muka dhaabaa deemuu jedha waan giriinii waan magariisa jaallatu jedha. Yoo muki tokko buqqee dhaabaa deemudha bakka buusaa deemudha isaan sun immoo gubaa deemudha. Garuu kan isaan addunyaadhaan hin balleessaa hin gubaa hin nyaata hin qala jedhanii Oromoodha. Sammuu sana baannaa jechuudha. Kanaaf nuti an Oromoodha biyyi Oromiyaadha jechuun konfiidensii hin qabnu. Har'a kana iddoo baay'eetti kan tajaajile har'uma kana isa amma kee jiru kana jechuudha. Oromoo 3 fi Oromoo 4 fi nafxanyaa tokko taatee kaafteraa kee teessee of agarte. Oromoon kun Amaariffuma rakkisu minjaala qabatee miixachaa dafqa ofirra kutaa Amaariffaa saamla Oromiffaa sa'u. Yooti maaliif jettee isa tun dhaga'u kaadha dhiifa manaa waliin dhaga'u isa jedha. Dhaga'uu dhiisu kwa. Waliin dhaga'u ta'an afaan isaa shaakaluu na jira dirqamaaf. Maal abbaa isaatti dhaga'u biyya koo keessa waggaa 150 taa'e. Biyyaan baakee jiraannu kana waggaa 3tti gatteenyaa afaan isaanii barannee ittiin hojjenna miti ittiin baranna miti biddeeni hoo. Oromiyaanoo biyya tirkattummaa gaafatanii biyya biddeeni biyya aananiif damma yaasu. Oromiyaanoo kana aan isaaniiti itti godaananii afaan Oromoo maal abbaa isaaniif hin baratani. Kuni immeejii nuti isaaniif laanneedha jechuudha. Yoo uni deemu nurraatti hin jennee waan taatu hin jirtu jechuudha. Nuti konfiidensii hin qabaanne mana keenyatti deebinee laphee keenya dhisuun dura jira jechuudha. Hamilee ofitti horu walitti horuu qabnaa jechuudha. Mee waan biraa tokko ishii kaasirraa ilaalcha maaliitiin akka isaan oofaman Oromiyaa balleessan kitaaba kana irratti anan kanan dubbisaa jiru kitaaba Profeesarii Abaasaa Jiganamooti. Profeesarii kuni Profeesara Oromoo nama baay'ee guddaa nama beekaa nama akka malee seenaa beeku akka gaariitti seenaa nama beeku kitaaba saraan dubbisaa jira. Barame katabame yaa kuma fudhatu fakkaata. Yaa kitaaba kana irratti yeroo Oromoo cabsaa turanii Fatahaa Nagisti kitaaba jedhamu keessatti waan warri nafxanyaa barreeffatan tokkotu jira. Isa kana jalqaba kan barreesse Peter Strauss nama jedhamutu 1966 barreesse fuula 274 irratti barreesse. Profeesarii Abaasaa Jiganamoo isarraa fudhataniitu kitaaba isaanii kana fuula 140 irratti galmeessani barreessani. Profeesarri kuni Oromoo keenya Arsiiti nama Toronto Universityidha Profeesara Street biyya Kanaadaati. Afaan Ingiliffaan jira Oromiffaa isaan dubbadhan. Akkas jedha yeroo Oromiyaa seenanii Oromiyaa cabsaa jiran jechuudha. Kana fayyadaman ilaalcha amantii isaaniitti Oromoo cabsan akkamitti akka isaan waldaa Ortodoksii Oromiyaa keessatti babal'isan asirraa argitu. Magaalaa tokko yookaas biyya tokko yoo seentuu jedha. Yoo seentan loluudhaaf yoo seentan uummata achi jiraatu nagaadhaan utuu isin hin lolin akka harka isinitti kennatu gaafadhaa
yoo nagaadhaan akka isinitti kennate akka inni gibira isin gabbaree jiraatu godhaa jedha. Yoo isaan harka kennachuu didanii isin lolan immoo jedha. Tokko utuu hin hafin akka isaan jiilanitti bal'eessaa'edha. Tokko utuu hin hambisin akka isaan jiilanitti bal'eessaatii warra hafee kolonii keessan jala godhadhaa jedha. Maal godhaa? Akka isaan jiilanitti bal'eessaatii warra hafe immoo garba keessan godhadhaa, kolonii keessan jalatti bulchaa jedha. Kana akka gootaniif Waaqayyo gooftaa keessantu isiniif kennee jedha. Look at this. Yoo biyya tokko seentan nagaadhaan akka harka isinitti kennatan gaafadhaa. Yoo didan akka isaan jiilanitti jiilchuudhaan bal'eessaa'edha. Mercilessly. Ergasii booddee maal ta'e? Kan akka gootan maal ta'e jedha? Akka kana gootan Waaqayyo gooftaa keessantu isiniif kenne. Isin abboome, isin ergeedha. Kana anatu barreessatuun tahin kitaaba 1966 namni adii barreesse, Profeesarri keenya immoo isarraa fudhatanii an Profeesaricharraan dubbise. Akka nafxanyaan Oromiyaa cabsuu, yoo Oromoo harkatti kennachuu dide Oromoo ajjeesuu, harkaaf harma ciruu, gudeeduu, bal'eessuu, Oromiyaa kolonii jala galchatu, qabeenya Oromoo fayyadamuu eewu kenneef jechuudha. Waaqayyotu nuuf kennee jedhaa jechuudha. Sammuu kanaan yaadu. Kuni yeroo Minilik zamachaa itti fayyadaman. Duula Minilik chaapteriin amma geggeeffamu isa kana jechuudha. Kanaafanii Oromoon situationii kana seenaa tureef amma jiru walitti qabee wal nyaachisee maaliif ergaan kun dhufe, nama nyaachuun maa dhufe, duula amma geggeeffamu kun maaliidhaa jedhee yaadu ture jira jechuudha. Seenaan ofirra deebi'a waan ta'eef. Waa'ee Oromoon Arsii akkamitti akka Minilikii resistii godhe dura dhaabbatee seenaa asitti himamee anamma fixu miti. Seenaa ajaa'ibaati. Gootummaan Oromoo Arsii jabinni isaanii hammam akka isaan ijibbaatan amanuutu si rakkisa. Mee naannoo keessanitti carraa qabaattanii namoota Oromoo keenya Arsii jaarsolii fa'aa sheekotas ta'uu namoota umuriidhaan raaganii gaafadhaa. Seenaa himuu baay'ee danda'u, isinitti himu seenaa isaanii. Maal akka ture isinitti himu. Barreeffamas dubbisaa barbaadaati. Inni kan biraanii Oromoon rakkina nuti qabnu dubbiin nu bira hin taa'u. Qabachuu hin dandeenyu. Dubbiin nu bira hin bulu. Dhoksuu hin dandeenyu. Waan iccitii, waan qabsoo, waan uummataa, waan sagantaa uummataa, waan dhimma uummataa qabuu hin dandeenyu. Dhoksaa qabuu hin dandeenyu. Hedduun keenya kan balaan nutti dhufu kan saaxilamnu kanaafidha. Waan paablikiif, waan mana keessaa, waan keessatti hojjetamuuf haasa'amu, waan bakkeetti haasa'amu hojjetamu waladda. Dhoksaa qabuu baruutu nurra jira. Yeroo hedduu dhoksaa qabuu dadhabuu keenyaan hoogganni keenya illee saaxilamu, waraanni keenya illee saaxilama, beektonni saaxilamu, qeerroon saaxilama. Balaa guddaa Oromootti dhufe yeroo baay'ee karaa kana. Sanuu diinattaa soofna Oromootti miti. Oromoon akkamitti akka dubbii liqimsu, dubbii ka'atu, dubbii dhoksu baruutu jira jechuudha. Mormi kanaaf qallatteem
dubbii dhoksu dubbii hambisu dubbii kaa'uuf qal'atte. Inni kabiraanii Oromooni hooggana isaa gaaffii hin gaafatu. Rakkinni dammaqinni Oromoo gadi bu'aadha kan na jechisiisu. Oromoonni hedduun keenya hooggana keenya jala deemna malee gaaffii hin gaafannu. Ebaluu keenya, hayyuu keenya, goota keenya, dokteera keenya, profeesara keenya, rogeessa keenya jennee huyi jennee wocuu malee hin gaafannu. Maal jette? Eessatti nu geessuu barbaadde? Eessa waliin nanna? Kaayyoon kee maa inni? Maal gochuu feete? Iddoo hin geenya jette kana akkamitti geenya jechuu hin dandeenyu. Hin sabu malee hoogganni keenya hedduunis carraa kanaan nuun kennani. Ofittoodha. Yoo kana gaafanne chaalenjii waan jibbanii fi hin dheekkamu. Waan aangoo isaaniitti hidhate itti fakkaata. Hin aaru hin banbanu. Dheekkamu hin dutu. Garuu gaafachuu qabna. Amma waan tokko isin gaafadhame. Mee namoota Oromoo har'a sammuu keessan keessaa qabdan. Namoota Oromoo har'a sammuu keessan keessaa qabdan hooggana keenya jettan eenyuma ta'ani? Eenyuma ta'an? Namoota har'a sammuu keessan keessaa qabdan Oromoo ilaa kun hooggana jettan eenyu isaanii? Hajannu fakkeenyaaf hypothetically hajannu marii biyyoolessaa dhufte amma biyya innillee marii biyyoolessaa miti marii wal gowwoomsaa fi marii impaara haaromsaati malee marii biyyoolessaa hin jiru biyyuu waan hin jirreef. Itti yoo hin dhiyeessan malee mee hoogganni Oromoo isin sammuu keessaa qabdan ebelutu hooggana Oromooti jettan hooggana kooti jettan sammuu keessan keessaa qabdanii mee gaaffii kana gaafadhaa. Waan Oromoodhaaf ta'u waa'ee Oromoof Oromiyaa marii kana irratti maal fudhattee dhiyaattaa jedhame? Maal fudhattee dhiyaachuu deemta waa'ee Oromoo jedhaa gaafadhaa. Isaan keessaa namni afaan guutee an Oromiyaan biyya ta'uu qabdi uummata Oromootiif referendamiin gaafadha jedhu jira. Dammaqinni Oromoo kun hedduunsaa gaaffii jala achitti gala jechuudha. Iddoo tokko gahee hudhamaa jechuudha. Oromoon konfidensiidhaan dhaabbatee biyyi kun kooti naaf malaa nama hundaa jiraachuuf qophiidha. Seera qabaa, sakoo qabaa, sanaa fi qabeenyas qabaa biyya koon barbaada jedhu gaafatu jira. Mee kanuma gaafadhaasin hooggana keessan warra hooggana kooti jettan gabaabaadhumatti yoo marii wal gowwoomsaa yookaas marii impaara fooyyessaa jettan kanatti waamamtanii mee Oromoof maal fuutanii hidhattu? Ajendaa maali fuutanii hidhattu? Waan Oromoottiin tikstan kan dantaa Oromoo maal geessan hidhattu jettan gaafadhaa. Waan deebisan irraa bara. Oromoon gaaffiin ni gaafatu isanni du'aa jiru walgituu qaba. Waan hayyoonni Oromoo haasa'u, waan hoogganni siyaasaa haasa'u, waan abboonni amantaa Oromoo haasa'u dhimma Oromoo laallate, dhimma Oromiyaa laallate wanni haasofnu realitii uummanni Oromoo keessa jiru jin walgituu qaba. Waan Oromoonni haasofnu lafa nafxanyaan barbaadu, lafa koloneeffataan barbaadu ka'uun qabu. Akkas yoo ta'e ofirra deemaa jirtu, ofirraa jalqabdee jechuudha. Of qaluu eegaltee jechuudha. Lafa garboonfattuu koloneeffattuun barbaaddu yoo eegalte, waa'ee Itoophiyaa kompromaayizii gochuurraa yoo eegalte, gaafa uumamanaa kaate herreega dugdarra kaate hidaasirra jira jechuudha. Of qaluurraa eegalte jechuudha. Of kutuurraa eegalte jechuudha. Kanaafan jedha. Kanaafiti waan Oromoon lafarratti jiraachaa jiru juu walaagitu. Ajjechaan sanyii duguuggaan badiisin irratti deemaa jiru. Isa bara Oromoo qabatanii Oromiyaa cabsanii amma fuula haaraadhaan lafa qabsiisanitti jiru. Ajjechaan, gudeeduun, qabeenya gubuun, nama buqqisuun, saamuun isuma sana. Oromooni eessa dhaquuf buqqaa yoos? Erga Itoophiyaa barbaadna ta'e maa buqqaa Oromoon? Itoophiyaa ijaaruu barbaadu yoo ta'e Oromoon maa buqqaa? Hamma eessaatti immoo baqata? Mee Oromoon buqqa'u kun amma eessaatti adeemu? Kan baay'een nama ajaa'ibu keessa tokko Oromoo buqqa'ee gargaaruudhaaf yeroo hunda
hunduma daba wal waamna sun gaariidha garuu balaa guddaa baatee deema waan suni waan kana wal taajjabna seenaaf bar tokko waggaa 6 baranaa walga'ii tokko irratti dubbadheen arrabsamee achi keessaa deeme gaafa oromoon keenya kuma hedduun Somaaliyaa keessaa moo Jibuutii keessaa buqqaan kuma 5 fakkaata wondoo gorubaadhe yeroo sanaa yaa Oromoo buqqa'e gargaaruun gaariidha garuu yeroo hundaa Oromoo buqqa'e gargaaruuf maallaqa buusuun uummata kana bal'eessaa lafarraa nu fixaa lafa nurraa fudhachiisaa uummata kana hiyyumaaf beelaaf badiisaaf saaxillaa kan nu furu uummanni kun akkam buqqaane achitti humneessuudha akka inni buqqaane akka nuuf tiksu akka nuuf eeguu fi lafa sanatti barsiisnee waan barbaachisu dhiyeessuufidha malee Oromoodhuma buqqa'aa oolu gargaaraa ooluun badiisaa lafa Oromoon irraa buqqa'e sana eenyu qubata Oromoo hamma kana bal'atu buqqa'u hammam gargaaree dandeenya akka inni buqqaane kan buqqisuu dhaqu akka inni ofirraa qolatuuf humneessuudha empower gochuudha barsiisuudha waan inni fayyadamuu qabu dhiyeessuufidha umatta dubbiin waan kana achi Oromoo kumaatamaan buqqa'aa oolu gargaaraa oolte Oromoo miliyoonii meeqa tokkotti guurte lafa inni buqqise qabachaa adeeme walitti guurrattee na feellattamoo maalitti goota Oromoo kana hin deemu jechuudha rakkoo nuti qabnu kabaraan maayin rakkoo nuti qabnu kabaraanii waa'ee baay'ina keenyaati hubadhaa waan kanadha baay'inni keenya yeroo hedduu rakkina keenyaa jenna kan rakkoo nutti fide baay'ina keenyaam jenna akka kootti baay'inni Oromoo rakkina ta'e natti mul'atu rakkina kan nutti ta'e baay'ina keenya kana fayyadamuu dadhabuu keenyadha baay'inni keenya abaarsa miti balaafis nuti saaxille yeroo tokko immoo qabeenya diina nuti ta'e jenna Oromiyaan qabeenya qabdi qabeenyuma keenya diina nuti ta'e jenna miti qabeenya keenya fayyadamuu dadhabuu keenyadha baay'ina keenya fayyadamuu dadhabuu keenyadha akkamitti uummanni guddaa ta'ee fi mo'a miti yeroo hedduu waan nuti naa'iivii taanu akkasumatti jufuun fullutu jira Oromoon galaana irra dhangalaana nuun fixxu jenna nuun fixxu nuyi galaana nuun fixxu cirracha maaramee dhumu Oromoon fixxu jenna inni sun kara tokko namoota hamilee kennaaf kara biraa garuu namoota kana madenzeshaa waraanaa jirta jechuudha hadoochaa kennaafi jirta miliyoonii 60 taatee fi sababati dhumuu hin dhumneef hin jiru sababati hin cabneef hin jiru dhugaa walitti himuun gaariidha Oromoo kan nu fayyadu baay'ina keenya kanaan hojjechuu hojiitti jijjiiru baay'ina namaa kanaa sammuutti jijjiiru sammuu kana hojiitti jijjiiru baay'ina namaa kana horiitti jijjiiru akka inni horii fidu akka inni beekumsa fidu akka inni humna fidu goone ittiin kolonoo ofirraa jeeksisuudha malee hin dhumnu nuti jechuudhaani dhumuu waan dhiifnu miti ilaa hubadhaa gaafa Oromiyaan cabde akka namni raashaa tokko barreessutti Oromoon kun miliyoonii 10 irraa 5tti gadi bu'ee jedha dhume jechuudha gaafa impaayirri Itoophiyaa ijaarame gaanfa Afrikaa irratti ummatu guddaan eenyu ummata Oromooti maaf garbamare gaafas okay even Oromiyaa keessa qophaa miti sab-sahaaraan agadi akka nu badhutti sab-sahaaraan agadi ummati guddaan gaafa Oromiyaan cabde ummanni guddaan sab-sahaaraa gadi jiru lakkoofsaan ummata Oromooti ummanni sirna itti qabu ummanni guddaan ummata Oromooti garuu ummata yeroo sana iyyuu gaanfa Afrikaa irratti guddaatu cabe maaliif baay'inni sin oolchu bari akka itti yaaddu akka hojjettu eenyu jira akka hojjettuu fi waan atarkaa qabdu waan ittiin hojjettu si gargaara tarsiimoo fayyadamtuu fi eenyu akkasii dura jiruu fi maal akka hojjettuu fi murannoo itti qabdutu fayyada malee baay'ina miti kanaafi Oromoon galaana sirra dhangalaana jettan kana dhaadhannoo kana dhiisaa inni kun of sossobu yeroo bitachuudhaaf malee nu fayyadaan jiru kanaaf maal godhu miliyoonii 60 jennee sirbuurraa kan qabsoo nu fayyadu akka yaadutti miliyoonii 60 nuti jennee ofuma dhaadhannee lafuma iyyuurraa nuti miliyoonii 6 baduudhaaf deemna jennee loluu ofirraa hubattanii yaada koo
isin xinneessaan jira miti. Garuu miliyoonii 60 jennee sana dhaadhannee rafuurraa, abjuu nyaachuurraa, abjuu quufuurraa ofuma. Nuyi miliyoonii 6 qophaadha lafarraa baduuf deemnaa jennee wal duuka akka nama tokkotti dhaabbannee qe'ee keenya irratti abbaa ta'uudha, qabsaa'uudha. Kanatu nu fayyada. Galaana Oromoon galaana sirra dhangalaana jenne miti dhaadhannoo. Galaanni maa inni mee? Galaana jechuun bishaan xixiqqootu walitti dhufee galaana ta'a. Oromoon galaana kan ta'e ana si'i maatii tokko keessaa baane balbala lakkoofne gosa lakkoofne isa booddee walitti dhufne Oromoo taane qophaa walitti dhufne Oromoo taane jechuudha. Gaafa Oromiyaan cabe gaafa karaa Abbayyaa Abishee Garbaa lolu hin cabsan qadinaa wal dhabee fayyadamanii cabsan. Gaafa Abishee Garbaa Gondariin gaani obboleessa isaa Fandalalaa bakka buufataniitu Minilikiin fa'aa bakka booniif Fandalalaan fa'aa hojjetan. Gaafa Arsiitti deemtanii gaafa Arsiin jibbaachisee homaa dadhabanii Arsii keessaa nama lama argatanii basaastuu kan tarsiimoo Oromoon Arsii qopheeffachaa jirus basaasee dhaqee Minilik fa'aa ittiin qopheeffatanii ittiin uummata tuman. Gaafa aanolee irratti Oromoo irraa harkaaf harma ciranii darbanii carcar irratti gaafa Oromoo haleelanii Minilik hin dhaadhate. Imaamii tokkoon Harariin dhufeen qabadhaa gaafa Harariin qabadhu moskii kana diigeetanii waldaa kiristaanaa irratti ijaaraa jedhe. Hamilee ergate jechuudha. Oromoo ittuu gaafa cabsan ittuun resist godhee garuu meeshaa waraanaa waan qabaniif gaafa cabsanii gaafa Oromoo ittuu cabsee gammadu dhufeetanii Harariin seeneen mana mesgiida kana diigeetanii waldaa kiristaanaa ijaare. Akka jedhe godhe dhaqee qophaa gaafa deemu cabe jechuudha. Galaanni kuni qophaatti cooree dhabaraasin. Kanaaf amma isa tokko kutanii tumu Wallaggaan garasitti baasanii taargaatti godhanii shintumuu, hin caccabsu, hin daaku, hin fixu. Inni hedduun immoo taa ilaala. Maaliif yoo jettan mootummaan maal godhu olaantummaa seeraa kabachiisa kaa'edha. Akka jechuun seerri biyya sanaa Oromoo ajjeesuudhaan kabajamaa jechuudha. Seera Oromoo fixuu Oromoo gadi qabuuf tolfameedha jechuudha. Teekinikalii kanaaf. Egaa galaanni kun akkamitti kanarra galagala? Galaanni kun kan inni kanarra galagalu yoo akka galaanaatti deemedha. Bishaanni garagaraa kun, cooreen garagaraa kun, maqaa garagaraa qabu kun, iddoo garagaraatti ba'u kun walitti yoo dhufee akka galaanaatti deeme maqaa bishaan garagaraa kanatti dhufee galaana ta'a jechuudha. Zan irra galagalaa jechuudha. Yoo karaa tokkorra deeme, yoo karaa argate, yoo karaa tokkorra hin deemin galaana ta'uu hin danda'u. Kanaaf Oromoo tokko taanu walitti haa dhufu yaadeetii taa qabaan. Furmaati Maariyaam kanaafuu dammaqina guddaan hin jiru wareera guddaa jireenya miti. Wareera kana keessaa baanee dammaqina guddaatti dhufuu fi tokko akka gootummaa qabnu haa beeknu. Oromoon goota akka ta'e beekuu qaba. Wayyaanee iyyuu Oromoon tumee ofirraa galche. Ishee amma kana meeshaa qabdu addunyaan amma kana ishee dhaadhate kana tumee ofirraa galche Oromootu. Kana baraa isin. Wayyaaneen nafxanyaa iyyuu caccabsite kana Oromoon caccabse galche. Isa mo'ee jechuudha. Isa amma mo'aadha jedhamee addunyaa irratti himamu kana Oromootu mo'eeraa jechuudha. Garuu Oromoon isa kaleessa mo'e kana yaadatu. Dafee abdii kuta, dafee yaaddaa, dafee sodaata, dafee mataa buusa. Aadaa kana keessaa, yaada kana keessaa ba'uudhaa qabna. Lammaffaa qabeenya walittaa fidannu. Beekumsa walittaa fidannu. Beekumsa selektiif ta'e walittaa fidannu. Beekumsa ittiin Oromoo wal dhaalchisan, Oromoo sodaachisan, Oromoo lunnhoomsan, Oromoo daboomsan, Oromoo hiyyoomsan. Beekumsa saayikooloojii amantiisa machaa'aa Oromoon akka harka kennatu godhu. Oromoo isaa beekumsa isaa Oromootti guddummaa Itoophiyaa haasa'u miidhagina Itoophiyaa haasa'u miti. Oromoo isaa beekumsa isaa kan Oromoo beekumsa Oromoo Oromootti deebisu Oromootti urgeessu beekumsa Oromoo jedhu beekumsa Oromoo qalbii isaatti sammuu isaatti
eenyummaa isaatti ofii isaatti deebisu. Dandeettii isaa beekumsa isaa tokkummaa isaa Oromootti agarsiisu. Beekumsa akkasii haa qabaannuun jedha. Kun Oromoo hin fayyada. Yoo kana goone sirna kana ofirraa cabsinee Oromoo biyya ambaattis baqatee boqonnaa dhabee darraamu kana furuu dandeenya, gargaaruu dandeenya. Oromoo Oromiyaa kee jirus gargaaruu dandeenya. Kanaafi sadarkaa wareera guddaa keessaa dammaqina guddaatti tola guddannu. Yoo kanan goone inni nu kiyaa dammaqaa deemee saaxilamaa deemaa, irra guddeessi rafaa deemaa. Kun balaa guddaa nutti fidaa, wareegama ulfaataa nu kaffachiisuuf deemaa jechuudha. Oromoon kan akka itti hubatu na wajjin yeroo waan qabaataniif baay'ee galatoomaa. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Asuma irratti dhaabbannaadhaa fi nagaa Waaqa keessa tura.